يا رجع فردا أنس خياتنا سنتي ما دبالة ورجعتني اللينجا كان نتنجرا أنا اللينجا خان مننا كان نمتي خان مننا كونتي خير رجوتيمتي خان نما جروبي وديمتي لينجا كوباتي يتي لينجا شان أولين كنيان لينجا شان أولين كن أخي من نانجا كوي جيني نندو بتا نرى كيف نقول إيش كان يدبر باقي قاسي تنا مجرا باقي ترى فيديو ولا بيجي تما باقي فرد والله أني لينجا شاني أولين كن خا اسم كمان كم نخا اسم كنن tokko annamni account khiyarati lencha nangunne lama annama grouping ngone garu lencha olin kan akamete nanja bara kanuma kijiba baay meti bar akamiti yiti tayi dage fadu chimbo to hubadu dugumanu ega dugal alte bo to khoto duga qawlu mu faida kijiba chulis mai faida akamin nanji irami an kastal jurukun akamitin kijiban sirna dage fadu bajamara gize artist Biftu Abdallah gafa si jero jalqaba game gatte gara media kana fiddu duftu namni harka qabe gara media kana fidi ana tokko naji tokkonke calanis atis hundi hanke gafati biftum beene gafati game biftun dagahin warabbal kaaba namni game biftum murmurra baadate oligadin deme marratani turi ana qofa just kana khotto abban petere galla fajira khonna murmi كون نمر أنا إيرا خيتو جيما بيفتو خام مدرسة نمني بعدته غرمون رخايته أوليغا دين فيك حتى أبسط أنا جي هندنا مخينيا أنا أبود في فيديو ورا بقول ميجا بس نجعل نوري فيديو ميكورا خد تفيدا جيما بيفتو خدرا رتي نجعل نوري جيما فيديو ميكورا بي جنني ميكورا بديت ما بيت ميكورا بدي أنا فيديو أنا خدورة تبغى كابورا أنا كان كابورا كابورا جيما برا مانتنا هرر جنا كنا ثاني نلوي إنجني برا ما ميرا خيسي سنو أورينا خان حتى نك أنا بر حتى نك أنا بر درس البنا سن بيفتو نكدا دوبا إتنو نايتة دي خبّات كده إتنو بيفته أوكي كوي نرجع فرد أوكي نرجع فرد وانت كان سيجا فرد نرجع فرد جنني دامني كاينين كبا إنكب دامني واول كوفلني كبا إنكب Dhugaa rabbiin sinjaa ani sa'aatii nama jiru kanatti bakka nama jiru kanatti humnaan birrii tiyyaan raatiba kiyyaan mindaa kiyyaan leenca bitee biiftuudhaan sappoortii godhu haadha tiyya rabbi nagaan nagaltiin hin qabu kun dhaba kiyya qaanii hin qabu alhamdulillah tokko naa qabadhu. Gaggaraan nabati wallahi. Na dhaggeeffadhu ammoo waan hin qabuun biiftuun raayis eenyuun raayis takkumaan takkaa namoota keenya kan miidiyaa kan gubbaa jiranirraa dheesseen beeku. Takka kan warri wajjijaanu dhugaa na booda danda'a. Dhugaatti dhaba keetti gaabbuu dhaba keetti sheena'u humnaan ittiin leenca bitee biiftuuf kan hin qabu. Hin qabu haqaan sitti hima. Asirratti boonee mataa gadadhee maal jettu jaaratee ta'uu hin danda'a garuu humnaan ittiin leenca bitee biiftuuf kan hin qabu. Humna san dhabullee arraa miti gaafa dukkanaa gaafa namni isin beeyne san waan hin qabuun hatti laffee hatti boo'ee hatti iyye agendaa godhe ana malee hin turre eenyuun keessan as gubbaa. Turre warri gatan kota agendaa nama kuma lama fakkeesseetiin akka waan biiftuu fi taaxumaa Dubaay tadabbaa qabdu sun wal lolanii fakkeessee geema si beesaa ture. Yoo xiqqaati viidiyoo torbaan qaba. Geema ammaan dura kutarratti. Kottu abbaan gaafa sannaa jireettume siin laala kottu. Arra garuu gaafa geema kana qabanis kaqabe anuma keessumaan jira. Guruupiin seenne malee caalaan faan gaafa gastii biratan takka biraan hafne. Geemuma kana yoo xiqqaati ani viidiyoo afurii lafaa qaba. Eenyu caalaa ammas birriin qabu. Hakan sitti mami birrin qabu birri dhabu khiyaf yon gowwaate gowwaan anji rakkoon qabu isirraa. Wallahi badhiis kalaas dabaladhiis. Garuu waan hin qabuun geema sanarrattis kaka'umsaaf beeksisaaf agendaadhaaf gurra nama buusuudhaaf imooshinaal nama godhuudhaaf waan hin danda'u godhaan ture. Akkumaan geema maayikii geema nama hedduu dalge habiiftuu irratti kaduraa irrattis kanarrattis waan hin danda'u harka maradheen teenye wallaahi bayaan kun na wajjin mana keessa jiraami. Saatiin jirre deemeen fiidoo isii waraabuudhaaf bakkaan dhaqee fiidoo waraabaa ture isaaf beeka. Osoo manni dhufee dubbatee malee. Siigalee dirqama leenca fiduu qabdu eegatte obboleessa kiyya ani biyyaan jirtan waggaa takkaan dhufe. Biyya kana isin hundinuu ni beektan biyya dalagaa nu hin jirre biyya namni keenya keessaa bu'aa jiru. Ani humnaan amma bitee leenca kan nuuf hin qabuuf malee osoo humna qabaadhee leenca 15 biiftuuf ni bita. Inoo biiftuun leenca tokkotti xiqqaata waan ta'eef. Sokkee garuu immoo wanni guddaan maali? Hamileedha. Wanni guddaan maali? Fedhiidha. Wanni guddaan maali? Yaada. Yoon fedhe yoo yaada qabaadhe yoo namilee qabaadheen birrii baasee leenca bita sawa lala.
Garuu hamilee fi fedhiin kaleessaas arraas eenyuun dura ana keessa turte. Isa santu milkaa'e. Wanni editti naa fi caalaan beekaatti girgirii humnee ni mooti. Mootora wal dura dhaabbannee yoo isin hangasii moote hangana goona jenneetti waan wal isaan maal akkasii mootu waan barbaannuuf. Wanni an humna takkumaan qaba miidiyaa asirratti humni an qabu inni sagaleedha dubbiidha dhageessisuudha beeksisuudha. Humna birrii keessaa baasuu hin qabaanne gaafaan qabaadde na eeggadha. Kanum. Ay, wallahi. Laale hawaasni keenya kuni hawaasni keenya karaa argee kunni beektaa xabiyaa takka qabanirra laalin. Hawaasnummaa miidiyaa fayyadamu oduu oromummaan guutunu. Xabiyaan isaan fayyadaman yoo ati lafaa kaatee ma lukkuu takka aranaa kan ta'e harruma sidhaadan. Yoo ati imma deebitee boru lukkuu sanna dhorkatte khalaas si arrabsan. Kun har'a malee boru hin jiru rakkoon qabu sokkee rakkoon qabu warra laa wanni guddaan maali ni beektaa mee waan takkaa sitti hima. Amma inni tabbiiftuu faa laaftu mallaali waan takkaa sitti hima. Enerjii nama jedhamu eenyu beekame isin kana keessa intala kaayiroo kana jirtu. Em beekanu. Enerjii nama jedhamu sanii isii geema qabate enerjii sanii intala argeet intala oromooti. Abbaan mana sii biraa hidhameeti ilmaan kophaa guddifti waggaa meeqa kaayiroo keessatti. Ni beektanii enerjii gaafa isin geema qabattu gaafa isin nama takkaas gubbaa hin beeyne wallaahi kophaatiyyaan gurmurra kaaygadhe itti laffa'ee. Ijoollee teenya asirra wajjin jiru kana hunda anaatti kistii godheef akkaawuntii ishee share godhee barsiisee akka isaan fitoo dalagan godheef. Intala abbaan mana galaa hidhamee miskiina jiidota baadhatu takaachi jirutu san waan dandeenyu goone geema namni taphattiin intalti miskiinni fooloorsi kudha saddeet qabdu akkasiin geema ajaa'ibaa taphattu goone sii galee. Osoo sii lakkaa'ee namoonni keessaa fi gubbaanis as gubbatti sababa keenyaan waa argatan wallaahi billaahi tallaahi guutuudha. Ammoo ta birrii durattumarraa kaafnee wanti nuti ittiin beekamnu birrii ni miti. Birrii nama gargaaru miti sagalee namaa ta'uudha malee humna birrii inni itti nama gargaaru hin qabaanne amma dura gaafa qabaanne ni gargaara nama rakkoo hin qabu ammoo waan qabnu nama keenya irraa takkaaf duban deebine kun akka jiru abbaan feete kana fudhatu abbaan feete ani milli daaga bu'ee deebi'a arraani daaga bu'een deebi'u duraanii baabura tokkoon kan naan jee baabura tokkichaa dhaqeetiin kan neebiru fe'an. Ati faan amma suuqii kana keessa waggaa meeqa jirta maaliif kan dhabde obboleessa rii? Ani obboleessa kiyya maatii meeqaan guddisa? Hayi. Bari ilmaan beera lamaatiin guddisaa jee wanti gaafa dhokaafamme shamarran poolisii? Hayi. Okay. Ammoo walumaa galatti wanti nuti barbaannu maali? Bitaanis mirgaanis biiftuun mo'uudha. Biiftuun mootee jirti. Waan biraatii miti sagaleen takkitti nan biiftuu biratti ol bahee yoo geema kana moo hamtee uffata argee kanan baafatanii taa'ii boo hiyyeen sun qofti leenca geessi. Abbaa beekutti. Hin beektan malee. Leenca tokko sunu. Leenca tokko. Nama meeqaa sababa sanitti mudhii hidhatee waan godhuun kaane godha. Nama meeqaa akka silaa bakka sanii deemu hawwiidhaan waan san taa'ee ilaaluudhaaf bakka san ta'a. Wallaahi. Basa ekolojikaalii politiks kagannuuf kana nuti. Anduraanis abbaa qabeenyaati miti bargiiftaraa miti annama siyaasaati malee. Abbaa ganuuf ni kana. Aboo ammaani namni edena boochise abdii dadari wallahi. Na boochise. Abdii durattumarraa kaasee miskiina. Abdiin geema isii kana dura algadda mana kiyya waliin turre. Biiftuu yaa'amee inni illee dhufe nuun qaanessinii namni asirraa qabnu sii guyyaa kana kottu harka nuqa biyyee katti bu'ee kadhate ana. Hunnoo dabballaan jennaa jiru. Isilleen kadhatte anilleen kadhadhe hundi keenya kadhanne. Abdiin fedha isaatiinis dhufee ayyee laala amma edda maal jaan daasforoonni wal ga'anii dabbaaliin nu hambisee jaanide. Sheekhaanii ni maame nama sodaatu. Mana tokkoon beekoon daasforoonni wal gaggeessaniiti leebaa laafaa keessa jiran fakkaattee kasanii maal jaanne biiftuun hudduu naman garsiiftu maarree naman gootuu jee nuti namni hudduu nu garsiisuuf kan nu garsiifne nu bira tokko jee.